qulqulluu Waaqa tokkoo Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga saakaatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen galateeffamuu nama laumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa fi harmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeedhaa fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa fi harmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenya qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan kutaa shanaffaa yeroo darbee barannee turre. Kutaa shanaffaa yeroo darbeetiin kitaabolee dhalatoo kan jedhu eegaluudhaan achi keessaatu kitaabolee dhalatoo kakuu moofaa keessatti warreen ibsaman muraasa tarreessineerra kan akka kitaaba Yeeshaar, kitaaba seenaa Solomoon, kitaaba seenaa mootota Yihudaa, kitaaba seenaa mootota Israa'el, oduu Musee isaan kana kitaaboleen kun akka kitaabolee dhalatootti kitaabni qulqulluun bakka adda addaatti ibsee kan jiru ta'uusaa. Kitaaboleen kun immoo qannoonaadhaan lakkaawamanii kan hin qabatamne kitaabolee warreen hundee sanatti kan hin taane ta'uu isaanii ilaallee dhaabbanne. Guyyaadhaas immoo akka fedhaa fayyaa Waaqayyootti bakkuma sanarraa ka'uudhaan kutaa ja'affaatiin jechuudha. Kitaabolee dhalatoo kana kakuu haaraa keessattis akkamitti akka isaan ibsamanii jiranidhaaf. Isa boodas immoo ergaa bara duuka bu'ootaa boodas akkamitti akka isaan barreeffamaa turan kan ilaalluudha kan ta'u jechuudha. Waaqayyo Abbaan keenyaa akkuma yeroowwan darbanii har'as nu barsiisuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan kakuu haaraa keessatti duuka bu'oonni gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kaayyoon isaanii inni guddaan maalidha? Ilmi Waaqayyoo Kiristoos foon uffatee fayyina dhala namaadhaaf jecha gidiraawwan simatee fannifamee du'ee ka'uudhaan du'a isaatiin du'a keenya balleessee du'aa ka'uu isaatiin immoo du'aa ka'umsa keenya mirkaneesseera. Kanaaf fayyisaniittu kan jedhu kana addunyaa guutummaatti barsiisuudha. Yeroo kana godhan immoo kitaabolee dura barraa'anii turan kanneen kakuu moofaa Beetelehem gara dachee Israa'el barsiisuudhaaf kitaaboleen kun isaan biratti wanta beekamanidhaaf Ibroota biratti jechuudha. Kitaaboleen kakuu moofaa ni beekamu. Raajiin waa'ee Masiihaaf dubbatame ni beekama. Innaa raajiiwwan kun dhuguma ilma Waaqayyoo kan ta'e gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin raawwateera kan jedhu agarsiisuudhaan maal godhaa turanii kitaabolee kakuu moofaa kana caqasuudhaan barsiisaniiru. Akkasumas wangeelotas dabalataan ergaawwaniif warreen kaan haaluma kanaan barreessaniiru jechuudha. Innaa jedhu kana barreessan keessatti kitaabolee dhalatoo akka ragaatti kaasuudhaan bakka baay'eetti duuka bu'oonni gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos yeroo isaan caqasan ni arganna. Fakkeenyaaf mee muraasaa ilaallu. Kan jalqabaa lammaffaa Timootewoos boqonnaa 3:8 irratti qulqullichi Phaawulos ergaa mucaasaadhaaf kan lammaffaa yeroo barreessu akkas jedheera. Iyyaanesiif Iyyaanberes Museen akkuma falfan isaan kunis waan dhugaaf ni falmu jechuudha. Waa'ee namoota hamoo yeroo barreessetti kan dubbateera. Maal jedhee dubbata? Iyyaanesiif Iyyaanberes. Ilaala. Iyyaanesiif Iyyaanberes jechuun xonqaawotadha. Warreen qorichaan hojjetan jechuudha. Yeroo tokko Museen saboota Israa'eliin biyya Gibxii keessaa baasuudhaaf Aaroon duukarra gara Fara'oon yeroo deeman raajiin jalqabaa maal ture? Uleen sun bofa ta'uu isheedha. Dhuguma Waaqayyoo akka isaan erge agarsiisuudhaaf uleen sun uleen Musee bofa taati jechuudha. Innaa yeroo isaan lafatti darbatan maal taate? Bofa taateetti. Innaa yeroo kana Fara'oon maal taasise? Warreen qorichaan dalagan xonqaawota lama fiduudhaan isaanis akkuma kana godhaniitu raajiin kan kee sirrii miti kan nutis gochuu dandeenya jechuudhaan Museedhaan falmani. Eenyudha? Namoonni kun Iyyaanesiif Iyyaanberes jedhamu. Maqaan isaanii kun eessaa dhufe jennee yommuu ilaallu hin argannu. Seenaan kun kan barreeffame seera bo'oo boqonnaa 7 lakkoofsa 11 ilaala. Museen kan barreesse jechuudha. Innaa booda garuu waggaa 1500 booda kan ka'e Phaawulos maal jedhee
Iyyaanesiif iyyaan bira jechuudhaan maqaa dhonkaasa kana kaaseera. Museen garuu hin barreessine. Iddoo kamii fide Museen? Iddoo kamii fide Phaawulos? Wanta Museen hin barreessin gaafa jedhamu inni kun darbii darboodhaan kan dhufe dubbatamuudhaanis akkasumas immoo barreeffamuudhaan kan taa'e kana keessaa akka dhufe akka ragaatti ni dhiyaata jechuudha. Achitti maal jedha Museen yeroo barreessu seera boqonnaa 7 lakkoofsa 11 kana taa'eera. Kanarratti mootichis beektotaa fi warra qoricha namatti godhan ni waamsise. Warri ayyaana hedanis ogummaa isaanii isa dhokataadhaan akkasuma akkam godhanii akkuma ulee Musee bofa taate isaanis ulee bofa godhuu danda'aniiru ba'uunis godhaniiru hafuura seexanaa jechuudha. Innaan garuu namoonni kun isaan kam yoo jenne maqaa isaanii Museen hin barreessine. Qulqulluun Phaawulos garuu maqaa isaanii adda baasee Iyyaanesiif iyyaan beres jechuudhaan kaaseera. Innaa kun ragaadha jechuudha. Kitaaboleen kakuu dhalatoo kakuu haaraa keessatti haala kanaan ibsaman akka isaan jiran akka ragaatti ni kaasna. Kan biraa ilaallu jalqabaa guyyaa darbe yeroo baranne waa'ee kakuu moofaa keessa kan jiru oduu Musee kan jedhu kitaabni dhalatoo tokko ni jira. Isa kana Yihuudaan caqaseera. Ergaa isaa boqonnaa 1 lakkoofsa 9 caqasee ni arganna. Yeroo tokko Museen yeroo du'u jechuudha. Bakka awwaalchisaa namni beekan jiru. Namni beekan jiru. Kana booda Diiyaabiloos maal taasisaa? Saboonni Israa'el akka isaan Musee jaallatan wanta beekuudhaa fi Musee Waaqayyo maaliif dhokse? Musee osoo bakka awwaalchisaa ganitu Museedhaan akka waaqaatti amma waaqessutti ga'u turan. Kanaafidha Waaqayyo kan dhokse. Innaa Diiyaabiloos immoo namoonni kun akka isaan xaa'otii waaqessan akka isaan amantaa Waaqayyo keessaa ba'an wanta barbaaduudhaaf bakka reenfi Museetti awwaalame agarsiisuu barbaade. Innaa yeroo kana qulqulluun Mikaa'el ni morme. Kana gochuu hin dandeessu jechuudhaan kana gochuu hin qabdu jechuudhaan morme caqasaa yeroo darbee barreessineerra. Ergaa Yihudaa boqonnaa 1 lakkoofsa 9 maal jedhaa? Hangafni ergamootaan Mikaa'el garuu waa'ee foon Museedhaaf yeroo dubbate gooftaan si haa dheekkamu jedhee malee arrabsoodhaan itti murteessuudhaaf illee hin kaane jechuudhaan dubbata. Eenyu? Hangafni ergamootaan Mikaa'el. Eewutti Diiyaabiloosiin waa'ee foon Museedhaaf jedhee dubbatannaa. Isa kana kitaaba oduu Musee jedhu irraati qulqullichi Yihudaan caqaseera jechuudha. Kakuu haaraa keessatti kitaabolee keessatti haala kanaatiin kitaaboleen dhalatoo maal ta'aniiru caqasamanii ni argannaa jechuudha. Egaan kitaaboleen kun haala kanaatiin kanneen caqasaman ni jiru. Isa boodas immoo duuka bu'oota gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosii booda baroonni baay'een turaniiru. Barri abbootii duukaa bu'ootaa tureera. Isa booda barri hayyootaa yookiin immoo beektotaa tureera. Barri shakkitootaa achumarraan tureera. Wal qaqqabachaa amma guyyaa har'aatti geenyedha jechuudha. Innaa yeroowwan kana hundumaa keessatti manni kiristaanaa callistee kitaaba qulqulluu gaggalgachaa kan turte miti. Waa'ee qulqulleetti Sillaasee barsiisuudhaaf kitaaba qulqulluu hundee godhachuudhaan abboonni keenya kitaaba gosa baay'ee barreessaniiru. Waa'ee nama ta'uu Kiristoos foon uffachuu isaa barsiisuudhaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 qofa caqasuudhaan miti. Sana qabachuudhaan babal'isanii kaa'aniiru. Hiikanii jechuudha. Innaa isaan kun immoo kakuu haaraa keessatti kitaabolee dhalatoo jedhamu. Isaan kana gabaabinaan mee haa kaasnu. Kitaabolee dhalatoo bara kakuu haaraa keessa baay'eetu jiru. Isaan kaan kun hundumti isaa amma kan taasisnee tartiibaan kan kaasnu hundumtuu kitaabolee dhalatoo jedhamu. Bara abbootii duukaa bu'ootaa. Abbootii duukaa bu'ootaa kan jennu yaa'u seenaa mana kiristaanaa warreen baratan ni beektu. Abbootii duukaa bu'ootaa kanneen jedhaman duukaa bu'oota Kiristoos irraa barachuudhaan mana kiristaanaadhaaf geggeessaa kan turan. Kiristaanota barsiisaa kanneen turan jechuudha. Irraa barachuudhaan duukaa bu'oota irraa barachuudhaan yeroo sana keessa kan akka Qelementos barataa qulqullichaa Phexros ni caqasama. Poolikaarpes barataa qulqulluu Yohaannis Aginaatiyoos isa leenjitti darbatame mucaa Kiristoosii namoota keessaa kaasuudhaan daa'imman gara koo haa dhufanii dhiisaa hin dhorkinaa jechuudhaan kan inni dubbate wangeela Maatiyoos boqonnaa 19. Isaan akkasii kun duukaa bu'ootaa booda kan dhufanidha. Innaa isaan kun kitaaba barreessaniiru eeyyeen barreessaniiru. Kitaabni isaanii bara abbootii duukaa bu'ootaa kan jiru keessaa fakkeenyaaf Qelementos inni Roomaan ergaa kiristaanota bakka adda addaa jiraataniidhaaf barreesseera. Ergaawwan kun kitaabolee dhalatoo jedhamuudhaan qabatamaniiru. Qulqulluun Phaawulos ergaanni kan barreesse kitaaba qulqulluu qanuunaan kan jedhana. Inni kun immoo kitaabolee dhalatoodha. Poolikaarpes namoota Filiippiisiidhaaf akkasumas kiristaanota Seermeenes keessa jiraachaa turaniidhaaf ergaa barreesseera. Inni kunis kitaabolee dhalatoo jedhamee ramadama.
Aginaatiyoos Mixuulaambessaa isa leencatti darbatame kan jennu Aginaatiyoos ergaa kiristaanota Efesooniidhaaf Sermeenesiif akkasumas kiristaanota bakka adda addaadhaaf barreesseera. Ergaawwan kun kitaabolee dhalatoo jedhamu. Isaan kun erga kitaabni qulqulluun amma sanaatti jiru erga guutee booda mul'anni Yohaannis erga barraa'ee booda kan barraa'edha kitaaboleen kun. Isaan kun kitaabolee dhalatoo jalatti ramadamu jechuudha. Taansee immoo bara abbootii eegdota mana kiristaanaa. Egaan bara abbootii duukaa buutaa booda kan jiru shakkitoonni baay'ee yoo kaa'edha. Beetlee naannoo jaarraa lammaffaa keessa jechuudha. Jaarraan lammaffaa shakkitoonni maquma isaaniitti kiristaana kanneen jedhan garuu keessa immoo wanta baay'ee kan balleessan kan akka niistiks kan jennu ginistikoota jenna keessaa beekasaan yoo dubbisnu garuu niistiksiidha. Isaan kun yoo itti kaa'edha. Bara kana keessa abboonni baay'een mana kiristaanaaf xabaqaa yookiin immoo eegduu ta'uudhaan kitaabota adda addaa barreessaniiru. Innaa kitaaboleen kun ba'uunatti baay'eedha. Kitaabolee dhalatoo jedhamuudhaan ni ibsamu. Fakkeenyaaf haa ilaallu wareegamaa Yesuusiin kanneen barreeffaman. Kitaabolicha waa'ee Masiin kakuu moofaatti ibsame Kiristoos ta'uusaa. Kakuu moofaa keessatti bakka adda addaatti Masiin ni dhufaa kan jedhamu Kiristoos ta'uusaa. Walfalmii namicha amantaadhaan Yihuudii kan ture tokko Tiriifoon jedhamu waliin kan taasifame dhimma amantaatti jechaadha. Akkasumas waa'ee du'aa ka'uu Kiristoos isaan kana wareegamaa Yoostos barreesseera. Qulqullichi Hereeniyoos jira. Qulqulluun Hereeniyoos Beetlehem inni kun baay'ee gantootaaf deebii laachuutti kan beekamudha. Qulqulluun Hereeniyoos kan akka amma jalqaba kan kaasne ginistikoota mataa isaaniidhaaf yaada isaanii tokko tokkodhaaf jechuudha. Kitaabota baay'ee barreesse isa kana against heresii faallaa shakkitootaa yookiin immoo gantootaa deebii gantootaaf jechuudhaan kitaaba baay'ee barreessee ni qaba qulqulluun Hereeniyoos jechuudha. Guyyaa har'aa cimmer kitaaboleen kana mana kiristaanaa keessa qabachuudhaan itti fayyadamti. Itaanii kan jiru bara beektotaadha. Egaa manni kiristaanaa bilisa akka isheen baateen booda barri taa'ee dhufe bara beektotaa jedhama. Beektota jechuun hayyoota yookiin immoo liqaawwanti kan jennudha. Bara isaanii keessa kitaaboleen baay'een barreeffamaniiru. Bara beektotaa keessa ni caala kan hundumaadha jechuudha. Kitaaboleen bara kana barreeffaman lakkoofsaaniiyyuu qoqqoodni kaa'uu filanneerra. Qoqqoodamni isaanii akka armaan gaditti keenya irra qabxiiwwan arfan tokko kan jalqabaa ergaawwanidha. Isaan kaan immoo kitaabolee hiikkaati. Kan sadaffaa immoo qabsuuraawwan, kan afuraffaa immoo barreeffamoota gadaamiidha. Isaan kana ni ibsinaa jechuudha. Kan jalqabaa ergaawwanidha. Ergaawwan hayyoonni mana kiristaanaa waa'ee amantaa kan dubbatan ergaawwan baay'een barraa'aniitu ni jiru. Barreeffamni kun ergaawwan yookiin immoo hayyoonni mana kiristaanaa kan isaan barreessanidha. Fakkeenyaaf haa ilaallu. Qulqulluun Atinaatiyoos inni hawaariyaa kan jedhamu. Yaa qulqulluu Atinaatiyoos inni hawaariyaa jechuun bala Eleksendiroosii boodatti Paatriyaarkii biyya Gibsii kan turedha. Naannoo jaarraa afuraffaa keessa kan turedha. Bara 325tti gubaa'ee Niiqiyaa hirmaateeraa isa booda abbaan Eleksendiroos yeroo isaan boqotan qulqullichi Atinaatiyoos bakka sana bu'e jechuudha. Inni kun kitaaba baay'ee barreesseera. Ergaawwan 100 ol. Kiristaanota adda addaadhaaf bakka adda addaatti barreesseera. Qulqulluu Yohaannis Afaan Warqee ni beektu. Paatriyaarkii biyya Qusxinxinaa kan ture. Bara ari'atamummaa isaa keessa ari'atameera. Si'a baay'ee ari'atameera bakka teessoo isaarraatu. Seenaa isaanii beektu. Yeroo kanatti ergaawwan 250 ol qulqulluu Yohaannis Afaan Warqee qofti barreesseera. Kanaaf kun baay'eedha jechuudha. Kun kitaabolee dhalatoodha. Dabalataan haa ilaallu qulqulloonni kan akka Goorgooriyoos inni Nuusis, inni Zinaazuu, Baasiliyoos inni guddicha yookiin isa Qisaariyaa kan jennu. Akkasumas warreen biroo abbootiin baay'een ergaawwan gosa adda addaa barreessaniiru. Ergaawwan kana hundumaa guyyaa har'aa manni kiristaanaa keenya maal taasise itti fayyadamte jechuudha. Kitaabolee dhalatoo jedhamu. Kan lammeeffaa immoo kitaabolee hiikkaadha. Abboonni bara yoo turan kitaabolee hundee haala adda ta'eedhaan yeroo isaan itti hiikanidha. Barri kun beektanii barri hayyootaa kan jedhamu kun yerootti kitaaboleen hundee kun haala adda ta'een isaan itti hiikamanidha. Keessumatti shakkitoonni baay'een turaniiru. Ginistikoota dabalachuudhaan akkasumas immoo shakkummaa adda addaadhaan kitaaba akka barbaadanitti caqasa fudhachuudhaan akka barbaadanitti kan hiikan ni jiru. Waa'ee dubroo irratti, waa'ee foon uffachuu Kiristoos, waa'ee qulqulluu Sillaasee akkasumas waa'ee sirna mana kiristaanaatti wanta adda addaa callisaniituma kallattii barbaadaniin kitaaba fuudhanii warreen hiikan waan ta'eedhaaf isa kana qulqulloonni abboonni keenya kitaabolee kallattii sirriidhaan hiikanii ittiin barsaa turaniiru. Hiikkaawwan baay'een turu. Hiikkaawwan baay'een ni jiru. Kana keessaa garuu gurguddoota kanneen jedhaman kan akka
hiikaa qulqullicha Atinaatiyos isa Hawaariyaa, qulqullicha Baasiliyoos isa guddicha yookiin immoo isa Qisaariyaa, qulqulluu Yohaannis afaan warqee, qulqulluu Epifaaniyoos, qulqulluu Gorgoriyoos isa Nusiis, qulqulluu Qeerloos, qulqulluu Gorgoriyoos isa Inzinaazuu. Isaan kun hiikkaawwan isaanii warreen gurguddoo kanneen ta'an hanga irraatti manni kiristaanaa keenya itti fayyadamaa kan jirtudha. Innaa qulqulloonni kun tokko manni kiristaanaa kitaabni qulqulluu kan ishee waan ta'eedhaaf kallattii hafuurri qulqulluun kaa'e qofaan hiikamuu kan qabu malee namni kallattii foonummaa isaadhaan qofa hiikkatee gara mataa isaatti fide kan ittiin hin jiraanneedhaaf. Indihu namni gara kitaabaatti deemuu qaba malee kitaaba qulqulluu gara mataa isaatti hiikuu hin qabu. Namoonni baay'een guyyaarraa kan raawwatan kanadha. Jalqaba mataa isaaniidhaan waa tokko erga murteessanii booda kitaaba qulqulluu barbaadu keessaa caqasa fuudhuudhaan gara yaada isaaniitti hiikuu jechuudha. Isa kana hambisuudhaaf abboonni keenya kitaabolee kana kallattii hafuurri qulqulluun ergaa isaa dabarseen hafuurri qulqulluudhaan hiikaniiru. Innaa hiikkaawwan kun baay'ee kan baay'atanidha. Abboonni kun nuuf hiikanii hanga irraatti itti fayyadamna jechuudha. Sadaffaan immoo qabsuuraawwanidha. Gedilaat kan jennu jechuudha. Bara kana keessa kitaabolee waa'ee qabsuura abbootii akkasumas harmoolii qulqulloota kanneen waa'ee isaanii seenaa isaanii kan odeessan bara isaanitti barreeffamanidha. Fakkeenyaaf Haadurluuti haa ilaallu qabsuura duuka bu'ootaa Zeenaa Aboo yookiin immoo Zeenaa Hawaariyaati kan jennu qabsuurii duuka bu'ootaa bara kanatti walitti qabamuudhaan bakka adda addaatti barraa'ee qofaatti kan ture walitti qabamuudhaan bara kanatti barraa'eera. Barreessaa seenaa Kiristaanaa kan ture Awusaabiyoos inni beektuun kun qabsuura duuka bu'ootaa hedduu kan tokko isaanii babarreesseera bara kana keessaa Aginaatiyoos waa'ee qabsuura waliigalummaa Poolikaarpes kan galmeesse isuma deebi'ee Awusaabiyoos immoo isuma kana sirreessee barreesseera bara kana jechuudha. Isaan kun Aginaatiyoos fi Poolikaarpes jaarraa tokkoffaatii gara lammaffaa gidduu kan turanidha. Akkasumas qabsuurri Aginaatiyoos Mixuula Ambessaa yookiin immoo Aginaatiyoos isa leencatti dabbatamee fi Phexros isa xumura wareegamtootaa. Phexros bara Aariyoos ganummaadhaan ture. Isa dursee kan wareegame qulqullichi Phexros wareegamtootaaf kan xumuraati. Isa booda kan wareegame nam tokko hin jiru isa booda caala wareegamummaa hin dhaabatachumatti yaa'u qulqullichi Phexros kadhannaa isaatiidha Waaqayyoon. Kana booda wareegamummaan haa dhaabbatu jedhee anarratti haa dhaabbatu jedhee akkuma kana Waaqayyoon taasisee fi isumatti dhaabbate isa booda dhufe yaa'u manni kiristaanaa bara 312tti bilisa baateetti. Innaa yeroo kanatti isaan kun barreeffamaniiru. Maaltu isaanii qabsuu isaanii kan Aginaatiyoosis kan Phexros isa xumura wareegamtootaa. Qulqulluun Atinaatiyos immoo seenaa abbaa Inxoonsi barreesseera. Abbaan Heeroonimees immoo kan abbaa Phaawulii barreessaniiru. Qabsuurri kun bara kana keessa bara hayyootaa kana keessa barraa'eeraadha. Isaan kun akka fakkeenyaatti kan kaasne malee otoo tarreessine baay'ee ni arganna. Kan kana barreeffama xumuraa immoo barreeffamoota gadaamii jedhamu. Egaan jireenyi gadaamii kan babal'ate bara hayyootaa kana keessadha. Kan ta'uu isaatiinis immoo waa'ee jireenya gadaamii kan ilaallatan achi keessatti sirna akkamiitiin jiraachuu qaban dhiironni shamarran bakka akkamii qofummaa isaa kan jedhu wareegamummaa achi keessa jiru gidiraawwan achi kan jiru dabalataan diiyaabiloos haala kamiin akka nama qoru kadhannaa haala kamiin akka gochuu qaban waliin hojjechuu akkamitti akka qaban kana kan ibsan waa'ee walumaa galatti barreeffamoota gadaamii kan jedhan bara kana qophaa'aniiru. Fakkeenyaaf dubbii abbootii gammoojjii keessa jiraatanii abbaan keenya akkas jedhanii kan jedhu asirraa kan jalqabedha. Kitaaba gannataa inni kun waa'ee jireenya qulqulloota abbootii kan gadaamii sirriitti haala addaatiin kan ibsudha. Kitaabni Gannata Aboo jedha. Kitaaba kanatti baay'ee seenaawwan baay'een kan abbootii galmaa'anii isarraatii warreen kaan akka barataniidhaaf yeroo itti barraa'ee nuuf galmaa'edha. Qannoonaa Baasiliyoos sirnaa fi haala gadaamii seera Paakumis jechuun jireenya gadaamiidhaan baay'ee abbaa beekamaa kan ta'e seera gadaamiidhaaf kan inni kaa'e. Isaan kun kitaabolee barreeffamoota gadaamii jalatti kan hammataman kan isaan barreeffaman bara hayyootaa kana keessadha jechuudha. Kanaafuu isaan kun hundumtuu kitaabolee dhalatoo kakuu haaraa keessa jiranii jedhamu jechuudha. Kanaafuu baay'inni isaanii hamma kanadha. Baay'inni isaanii hamma kanaa ta'u malee akkamidha ni beekama lakkoofsa ammas ibsuu dandeenya jennee yommuu gaafannu kitaaboleen dhalatoo dhimmaa fi wantoota adda addaa irratti kan barreeffaman akkasumas yeroo yerootti kan barreeffamaa dabalamaa kan deeman waan ta'eedhaaf hanga kanaa jedhamanii lakkoofsaan hin teenye lakkoofsaan tokko beekuudhaaf wanta jedhu qabaachuu
wanta qabuuf jechuudha. Dabtaas kitaaboleen dhalatoo kun akka qannoonaa kitaaba abaluun hanga kanaatti barreesse jedhamasitti kan beekaman miti. Abboonni keenya gad of qabumaadhaan maqaa isaaniillee osoo hin barreessin isaanitti hafaa waan jiruudhaaf isaan kun osoo hin caqafamanii hafanii jechuudha. Kan isaan ittiin adda baafaman dhuguma barreeffamootaa fi hubannoo kitaabolee hundee kan hordofanidhaa fi barumsa mana kiristaanaa kan deeggaran ta'uu isaaniitiin malee lakkaa'amanii hanga garaa jedhamanii hin beekaman. Kanaaf walumaa galatti waa'een kitaabolee dhalatoo kana yommuu ta'u, qoqqoodama ni qabu. Qoqqoodama kitaabolee dhalatoo kan jedhu kutaa